Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa isinii darbaa jirudha. Har'as akkuma yeroowwan kaanii keessummaa qabannee dhiyaaneerra. Keessummaan keenya har'aa as Naayiroobii istuudiyoo keenyatti kan argamu jechuudha. Artistii muuziqaa Booranaa hojjechuun beekamudha. Artist Abdii Jeeroo yookaan immoo warreen Piriins Jeeroo jedhuuni. Abdii baga nagaan dhufte. Mee ati maqaan kee Abdii Jeeroodha. Garuu warri kaan immoo Piriins Jeeroo wayita siin jedhan dhageen jira. Maaliifidha Piriins Jeeroo akkasii jedhan? Agar maqaan kee Abdii Jeeroo waan dhaluufi Marsabeetti dalalee Marsabeetti guddatee wanni Piriins jedhaniif afaan Booranaa kana sirbitooti durii Abdullaa Jirmaa afaan baada warri addunyaa gubbaa deemanii sirbu haasee. So ani baada warra dhufe du'a fuula Abdullaa Jirmaa ta'an qabadee naa beekni keenya naa yookiin keenya Abdullaa Jirmaa ta'an Piriins jedhana yaamee. Inni mootiidha ati immoo akka ilma mootiitti jechuudha. Mee Abdiin eenyudha? Marsabeetittiin dhaladhe jettee garuu afaan Booranaatiin ni sirbita. Gosti kallee gosa Burjiiti. Mee amma eessa jirtaa? Maal hojjechuu jirtaa kan jedhu gabaabsiitii natti himi. Ani kunini akkasuma Marsabeetti dhaladhee Marsabeetti guddatee maqaan kiyya Abdii Jeeroo gostillee Burjii akkasuma ammoo amma tanaatti sirbaalee akkuma qaba. Hojiin dhibiin anoofu jirullee gaarii of Andireefa hojiin lama akkasiif. Dereevasi? Shufeera. Abaan keessee shufeera beektanii. Sirriidha. Kadhibii ammaanii Itoophiyaa irraa hin dhufanii yeroo baay'ee waa'ee gosa Booranaa ni beekna. Akkasumas Gabraa waan akkasii ni beekna. Garuu yeroo baay'ee kan gosa Burjii dhaga'ee hin beeku. Namoota warra kaaniifis daawwattoota keenyaatiif gosti Burjii eessa qubataa? Eessaa dhufee? Ati jaarrolee irraa akka odeeffatteetti akkamittiin dhufan? Gosa Booranaa waliin akkamiin jiraatu kan jedhu mee natti himi. Burjiin lafti ishii sooyyama afaan gariitiin gaar Burjii jedhanii yaa bal'ootaniin qubatti agar maaramtaniin jirti. Duuba istoorii haasaa durii jaarrolee irraa dhagaye Burjii Booranaa konsu durii fulaata akka qubatedha. So ka fulaata akka qubat kaan hoolaa aadaa kan warri guddifatu jiran hoolaa. Hoolaa kaan konsoona kedhan yaattee cumaa moonaa Burjii jalaa jisiiti. Garaachi jechuudha. Garaachi. Moonaa Burjii jalaa jisiiti. Armoon dhabee dhufee korii teeffatee Burjii san xiqqalate nuun qalaan konsoo san xiqqalate nuun qalaan Booraan isan nuuni akkanaan nama lafa gaa'ate abaaruudhanii ergisi calala seerusi babbaqaa jedhanii akkana nabaaranii gargar godaananii Burjii illee gaara godaanti konsoo illee gaara godaanti Booranii illee gara golboo Indabra akkasii istooriyaa kan jaarrolee irraa afaan ofiillee ni qabdanii miti? Burjiin afaan ofii qabdi. Mee gitaaras qabatee taama mee sirbi ka jalqabaa afaan Burjiitiin haa ta'u isaan jalqabnuuti itti fufna jechuudha.
inte yaadini isa jiraakate sheessagaadhii ani gaayyanoo ani buukanoo yaa itaalasko sheemina hayyu iya isa chida kalawando ya itaalasko sheemina hayyu iya isa chida kalawando baay'ee miidhagaa hedduu miidhagaa abdii keenya galatoomii waa'ee maaliiti sirbi kun afaan namoota hin beekneef waa'ee maaliiti mee waa'ee jaalalaati moo waa'ee maaliiti? Ka jaalala sirbi ka jaalalaati moo afaan bulchii malee. Mee sila waa'ee Abdullaahii Jirmaa naaf kaastee jirta. Abdullaahii Jirmaa amma lubbuun hin jiru haa ta'u malee immoo sirboota Booranaa sirbuun guddoo beekama. Inni mootii sirboota Booranaallee jedhanii kanaaf siillee piriinsii jedhaniiru. Ati wayitanii lubbuun jiru waa argiteetta isa waliin sirbitee beekta? Duraan hin garree hin dhaqqabannaniisa gaafa inni du'e ani hin diqaa iskuul soomuu jira. Tamaaruu jira so hin dhaqqabne. Ammoo takka waliileen hin sirbine ammoo jechuun isaa gad dhaqqabadhu malee. Maatii isaa ofaa argattee beektaa ni beektaa fuula? Maatii isaa hedduu beeka. Gurbaa isaa guddaa namni horsiisee fi horsiisa naati sirbee. Obboleettii isaa fa'aa Qabballee Jirmaa fa'aa asuma Nairobii keessa qubatumi? Warri Nairobii qubata warra lol beena. Warra sana lol beena. Kanaafuu ati gaafa jalqabatteellee sirba muuziqaalee sirboota isaatiin eegalteemi? Kam irra guddoo jaalatame? Sirbi isa kan guddoo fedhu Duudiyaayyuu illee biyya rafee. Meesuma nu midhaasime. Fakantaya gambuwa ule isidu faje debiano daule hagama anintaya gambuwa ule isidu faje debiano daule sila hurre dufte yat kanara ofte sila hurre dufte yat kanara ofte dan dufte nara ufu mansidui yat kan dufte nara ufu mansidui halkanara bisui buya lakisu halkanara bisui buya lakisu yadi ke yana nambau abadan lakisu yadi ke yana nambau abadan lakisu.
turti jedhee fadhiisee lakkisu naqalaan malee dubbitantee lakkisu turti jedhee fadhiisee lakkisu naqalaan malee dubbitantee lakkisu si bareeddu tayyameen dubbisu isi bareeddu tayyameen dubbisu duddiyaayoo ilmee biyyaa raffisu duddiyaayoo ilmee biyyaa raffisu halkanaa raffisu guyyaanaa lakkisu halkanaa raffisu guyyaanaa lakkisu yaadi kee yaalanaan ba'u abadan naa lakkisu yaadi kee yaalanaan ba'u abadan naa lakkisu yaadi kee yaalanaan ba'u abadan naa lakkisu. Ammas akka guddoo nu bohaarsite Piriins Jeeroo guddoo galatoomii. Sila erga beeksisa maxxansine fuula feesbuukii keenya irratti artist Piriins Jeeroo qabannee dhiyaanna jenne achi nami tokko gaaffii siif erge. Nami kun Liiban Diigaluu jedhaniin. Liiban kun gaaffii si gaafate. Gaaffichis waa'ee sirba Malfadoo artistii beekamaadha. Anillee kanaan dura quban qabu. Artistii gama keenyaatiin jiru natti fakkaata Booranaa. Amma dura sirba artistii kana kan Malfadoo jechuudha madheera tiyya kan jedhu sirbitee jirtaami. Maal si gaafate kanaan dura fuula argitee beettaayii Malfadoo waliin sirbitanii beettu yookaan immoo inni gaafa gitaara taphatullee argitee beettaayii siin jedhe. Takkin garre Malfadoo takkin garre duraalee takka namni wal argeette walii sirba takka walii yoon garre gaafa inni du'eellee ani ijoollee nama tamaarii jiru umarraan beeku isa sirbuun isaa dhaga'u malee umarraan beeku. Liiban Diigaluu gaaffii biraan ni qabu maal jedhee sirboota isaa sirboota Malfadoo taphatteetta sirbiteetta. Amma garuu kwaalitii olaanaadhaan yookaan immoo qulqullina haga qabuun gara fuulduraattoo karoora qabdaa'ee sirba isaa taphachuu fi waraabuu fi siin jedha. Sirbii dhugaa sirbii isaa akka inni baane dhugaa guddoo lafaa baduu jira. Ammoo amma tana beeta artistii laf jirtaman nu namni amma sokkoo gad deebisuu malee nu. So ani yaad suniin qaba akka sirbi isaa akka durii ammallee deebi'ee midhaasee gadhaa'u. Kanaafuu sirraa eegna jechuudha gara fuulduraatti. Egaa waan kana waan haasofneef mee sirba tokko irra nu buustaare kan Malfadoo keessattuu waan hin dhagee sirbi Itoophiyaa keessatti illee guddoo afaan Oromootiin beekamu tokko jira isarraa dhufe jettee nan didiin dubbitiyya. Ka sirba ka Kadir Kotola sirbeella ni jira kan Malfadoo ka sirba ka. Silaki sundanda hubadani Ugutunna ideti Enfaltinu dirihi badani Kagargani umbasini Kagargani umbasini Silaki sundanda hubadani Ugutunna ideti Enfaltinu dirihi badani